Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii Nooraa isiniin jedha. Nooraa kanala kana sabiskiraayibii, sheerii, laayikii godhaa isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer laayikii godhaa isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu kanala kanarratti jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeetti .com yookaan gabaa gurachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun akkasumas karaa baankiitiin illee qabadheen dhufaa jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin akkuma beekamu biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankota qaqqajareen qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Baankota qaqqajareen qabadhee dhufaa jechuudha. Maaliif baankonni garaagara waan ta'eef akka itoo bilaak maarkeetti osoo hin taane baankonni hundumtuu baankiin Awaashis, baankiin Daldala Itoophiyaas, hojii gamtaa hundumtuu baankonni hundumtuu sharafannaa isaanii yookaan jijjiirannaa isaanii garaagaraa jechuudha. Baankonni hundumtuu jechuudha. Akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e jijjiirannaa yookaan sharafannaa baankota hundaayyuu garaagaraa jechuudha. Kanaaf anillee baankii qaqqajareen qabadhee dhufaa jechuudha. Itoo bilaak maarkeetti garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 guyyaa har'aa qabadhee dhufaa jechaadha. Egaa akkuma beekamu immoo karaa itoo bilaak maarkeetiin biyyoota 20 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweetii dinaara, Jordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, paawundi sterlingii, yuuroo, koronnaa, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatu salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo guyyaarraa biyyoota 6 qabadhee dhufe jechuudha. Guyyaarraa baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufa jechuudha. Isaanis kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, yuuroo, paawundi sterlingii, Kuweet dinaaraan qabadhee dhufe jechuudha. Biyyoota 6 jechuudha. Guyyaarraa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin egaa akkuma beekamu biyyoota 20 qabadhee dhufee jechaadha. Egaa guyyaarra karaa itoo bilaak maarkeettiin dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleerree hojjedheen ture. Guyyaa kalee karaa itoo bilaak maarkeettiin qofani biyyoota 20 qabadhee dhufe jechuudha. Maaliif guyyaa kaleecha sanbata guyyaa boqonnaati waan ta'eef jechaadha. Guyyaarra akkuma jedhe immoo baankiitti dabalee baankii daldala Itoophiyaa wajjin faana qabadhee dhufe jechaadha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin guyyaarra dabalee jira jechuudha. Biyyoonni hunduu dabalanii jiru jechuudha. Xiqqaatu malee guyyaarra dabalee jira jechuudha. Kan guyyaa kaleerra dabaleetu jira jechuudha. Hamma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a guyyaarraarree akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolariin tokko guyyaarraa karaa itoo bilaak maarkeettii yookaan gabaa gurraacha yookaan hawalaadhaan guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 56 jechuudha. Ameerikaa doolariin tokko guyyaa har'aa jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolariin karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 56 fi saantiba 01 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolariin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 fi birrii 28 fi saantiba 85. Awustiraaliyaa doolariin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 birrii 27 fi saantiba 83. Kan itti aanu hoomarri haalli karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 400 fi birrii 74 fi saantiba 81. Duubaa dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 49 fi saantiba 71 jechuudha. Guyyaarraa birrii Duubaay tokko jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin tokko jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 42 fi saantiba 48 jechuudha. Karaa baankiitiin waliigalatti baankiin daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiin baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Karaa baankiitiin baankota keessaa akkuma dura dubbadhe baankiin Awaash baankota hundayyuu hin caala jechuudha. Keessattuu baankii Awaash ta'ee baankiin hojii gamtaa Oromiyaarree karaa sharafannaa isaanii olaanaadha jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa hin caalu jechuudha. Baankonni kun lamaanii jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 48 fi saantiba 64. Akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 41 fi saantiba 56. Kan itti aanu Baareen dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 400 fi birrii 84 fi saantiba 16. Kuweet dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 500 fi birrii 90 fi saantiba 94. Akkasuma immoo Kuweet dinaarri jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 98 fi saantiba 36. Jordaan dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi
birrii 57 fi saantiba 52. Chaayinaa yuwaaniin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 26 fi saantiba 95. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 200 fi birrii 41 saantiba 71. Akkasuma paawundi sterlingiin jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 42. Koronnaan karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 19 fi saantiba 03. Yuuroon karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 200 fi birrii 9 fi saantiba 22. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 78 fi saantiba 84. Swiss frankiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 04. Turkii liireen karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 3 fi saantiba 92. Littaan Ijipshaan paawundi yookaan birrii Ijiptii tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 3 fi saantiba 66. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 61 fi saantiba 53. Yemen rihaalli karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin 0 saantiba 76. Hindii ruupiin karaa Itiyoo bilaak maarkeetiin birrii 1 fi saantiba 92. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo bilaak maarkeetti 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin ta'e karaa baankiitiin illee kana fakkaata jechuudha. Karaa baankiitiin biyyoota 6 akkuma dubbadde karaa Itiyoo bilaak maarkeettiin biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Kan baramu kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen biriin biyya Beerut yookaan Libneen paawundii jedhama. Paawundiin Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundiin garuu hedduutu jira. Paawundiin Beerut yookaan kan Libneen garuu hedduu xiqqoodha jechuudha. Akka birii Yemenii akka birii Paakistaanii jechuudha. Isinillee birii biyya sanii osoo hin taane salphumatti doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo hedduutu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Isin salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa karaa Itiyoo bilaak maarkeetii yoo ergattanii Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 56 herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkeetii yoo ergattan Ameerikaa doolaariin kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe guyyaa irraa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa birrii 100 fi birrii 56 fi saantiba 01 jechuudha. Kanaan herreeggattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii birrii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Isaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara biyya sanaa miti. Warroonni Beerut yookaan Libneen jirtan immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.